oduu ammi mootummaan Somaaliyaa Hassan Sheikh Mahmud kaleessa kaa'iroo turuun guyyaa irraan tanaa Turkii magaalaa Ankaaratti imaluun dhagame. Kanaanis wal qabatee waliigaltee dheengadda Itiyoophiyyaa fi Soomaaliyaa Ankaaratti taa'amte rakkoo mudachuu fi haquu beeksisuudhaafis jaameeti jira. Akka miidiyaan Soomaaliyaa gabaasaa jirutti haa ta'u haasoo inni chiraa taasisutu ragaa wajjin asbaa yerootu dhufatan. Kanatti aansuudhaan mootummaan Eertiraa Isaayyaas Afwerqii guyyaa irraan tanaa loltoota leenjisaa ture marsaa 37ffaa eebisaati jira. Innis qophii ittuma jira. Kanatti aansuudhaan ministeerri dhimma alaa Eertiraatii fi Masrii kaleessa wajjin haasa'uu bilbilaan isinii gabaafnee jirra. Ammoo mootummaan Soomaaliyaa Hassan Sheikh Mahmud kaleessa yeroo isaan bilbilaa wajjin haasa'an innis kaayiroo turuun sun waan hedduu nama shakkisiisaa keessaa akka yaadamuttis gammachuu fuulbana as deemu kana Dr. Abiyyiin Itiyoon jechuudha. Laga Abbayaa hidhuudhaan xumuruudhaan eeybakootaan wajjin qoodachaa gammachuu jechuudhaan afeerraa gooteef akka michummatti afeerraa waamichaa gooteef kana jechuudha itti gammachuu dhabuu isaaniitii fi kan ammaasis atakaaroo uumuu yookaan jechuudha akka nama shakkisutti weerara fakkeessuudhaaf weeraruudhaaf jechuudha waan ammaas waliigaltee eegalan fakkaata. Yeroo takkallee yeroo jechuudha Itiyoon ulaa galaan argachuuf haatee fi yeroo isin marii garaagaraatii fi waan takka jechuudha tarkaanfii hojii takka hojimaa takka fudhachuurra geessee isaan lama isaan sadeen kun wal ta'an keessoodhaan maaliif jennaani gufuutti ta'uudhaaf. Kunis kanuma fakkaatti gaa'e kana yaada haa ta'u ni fakkaataas dubbiin inshaallah dubbiin dhufatan. Atti aansuudhaan humnoonni Soomaalii kilil shanaat bordoddee weeraraa tole guyyaa irraan tanaa akkuma beekamu Soomaaliin kilil shanaat hawaashii gadiin teenyatan jechaa turte arraas qindoominaan lafa tana jechuu teenyummaa teenyanii mirkeeffannee waan jechuudhaaf sochaa jirtu fakkaatti. Qindoominaan dhiyeenya kanaas aduu guyyaan dirdho'aa keessatti haleellaa uummata Oromoo irratti bante guyyaa haleellaan baniin hin duratti manneen Oromoo alaammachaatis turte mana gubuudhaan namaas haleellaa banaa turte arraas bordoddee weeraraa oolte. Gabaasaan junugeetii jira dhugatti kana manni Oromoo dammaqinaan ka'ee keessattuu hawaasni Harargee maaliif yoo abbaan iyyatee ambitii namaa dirmatti akkuma jaansanii ofirraa ittisuun dirqama isaati. Kanatti aansuudhaan jiddumaan mallattoo gurraatti harka mirga hiriyootana tuqunaan subscribe godhaan nuti dabalamaa maatii keenya ta'a galatoomaa sheeras godhaa koomantii yaada qabdan koomantii lanuu haadha isiniif deebifna. Gara oduu biyya alatti yoo isin dabarsin oduulee biyya keessaa qaban kana fakkaata. Mootummaan Ameerikaa Tiraambii guyyaa irraan tanaa gamtaa Awurooppaatii fi Meeksikoo irra taarifa 30 fe'ee jira irra fe'ee jira. Inni addunyaa doorsisuun beekamaa jechuudha. Keessattuu bara kana taarifa meeshuma jechuudha alaa dhuftu meeshaa biyyoota garaagaraa irratti qaraxa jechuudha irra fe'uun dhukkee irraa kaasaa jira. Kanatti aansuudhaan guyyaa irraan tanaa Taksaas keessatti jechuudha torbee dabre kana lola'aan uummata Taksaas nama 120 takka ajjeesuun 170 achi buutee dhabamsiisuun namoota hedduu qeerraa buqqisee kaanis qabeenya hedduus mancaasee daawwateetii jira. Kaleessa akkuma achitti kuteen arraas daawwatee haasaa hedduu hooggantoota naannoo Taksaasii wajjinis taasisaa oole. Kanatti aansuudhaan ministeerri dhimma alaa Raashiyaa Kooriyaa Kaabaa galuun mootummaa Kooriyaa Kaabaatiin simannaan waan taasifamee fi mariirra jiran. Mariinis hariiroo biyyoota lamaanii cimsuu fi akkaataa misaa'iloota isaaniitti addunyaa agarsiifatan irrattis ta'uun gabaafamaati jira. Waaw kana kan Ameerikaadhaaf dhibee sammuu ta'u Tiraampifaadhaaf. Duraanuu hin jooyinii sodaata biyyoota jechuudha Raashiyaatii fi Kooriyaa Kaabaa biyyoota humna nukuleeraa hidhachuudhaan beekamu kan jechuudha addunyaan Ameerikaan akka malee sodaattu mariirra jiran guyyaa irraan tanaa keessattuu erga inni jechuudha miseensa dhaabbata Piriks jechuudha isaan maallaqa if danda'ee addunyaa if danda'ee ijaaruudhaaf gamtaan hojjechaa jiran biyyoota hedduudhaas maamila horatanii jiran. Kana ammoo aara kanaatiif Tiraambii taarifa irra fe'aa jiraachuu isin himnee jirra. Jarri kana ammoo sodaan qabnu hojjechaa jiran. Nuti sodaan qabnu kanaa miti waraanaa nu kottu doorsisa taarifaa dhiisi akka if dandeenya maallaqa keenyaan waan fedhe bitanna. Kana addunyaa miseensa namuu maallaqa isaatiin akka waan fedhe bitatu meeshaa waraanaatis ta'u godhaa jirra. Waan feeteen kootu sodaata kan qabnu waan jiru fakkaata. Mariirra jiran hundumaafuu waan as deemus gaafa waliin ilaallu ta'a yeroo tuu dhufatan. Kanatti aansuudhaan mootummaan Azerbaajeenii fi mootummaan Suuriyaa wal harkuudhaan marii taasisanii jiran hariiroo biyyoota lamaanii cimsuu fi akkaataa diinagdee biyyoota lamaanii jechuudha waliin guddisan irratti marii taasifamaa jiraachuun gabaafameeti jira. Dhugaa maashaallah waan nama gammachiisa mootummaan Suuriyaa amata sharaan
baruma jechuudha dabre keessa waggoota dheeraaf qabsoo godhaa ture gaafa sanitti jechuudha warri lixaa guutuun shororkeessummaa jechuun garee shororkeessummaati jechuudha shororkeessota jechuudhaan garee shororkummaa jalatti galmeessanii turan arrammoo addunyaan guutuu wajjin wal mari'achaa jirti gaafa jechuudha qabsoo itti akkasitti cimnaan injifannoo xumura goolabbii milkiitiin galtee goolabdee akkanatti hundaa wajjin walii galtaa boontee jiraatta maashaallah waan nama gammachiisu kanatti aansuudhaan guyyaa har'aan tana Bangladesh keessatti hiriira guddaa dho'ee jira sababa dhiyeenya kana gochoonni suukanneessaa Bangladesh keessatti uummata irratti raawwatamaa jiruun hawaasni ammas tokkummaan harka wal qabatee hiriira guddaa dhooseeti jira hiriira qabsoo xumuraa jechuudha goolabbii hin qabne mudataniis abdii hin kutanne gaabaruma dabree bilisoomanii jennee nutillee gammachuu isaanii ibsaa wajjin gammadaa turre yeroo paartii jechuudha Sheekh Hasiinaatiin hoogganamtu pirezidaantii Sheekh Hasiinaa biyyarraa baqachiisan tokkummaan kaanii akkasitti paartii biraa bakka bu'achuudhaan erga jechuudha san humnaan fonqolchanii bakka bu'atanii booda ammas gochoonni suukanne isaan irratti deebi'uun ofirraa kaanii fincilchaa ammas mormii hiriira dhoosaa jiran. Kanatti aansuudhaan isaanis rabbi haa bilisoomsu ammaas gocha suukanne isaa rabbi irraa dhaabu jenna. Kanatti aansuudhaan oolmaa Gaazaati. Oolmeenni Gaazaa jiruun jiraattota Gaazaa hedduu waan nama gaddisiisaati. Uummata gargaarsaaf gargaarsa namoomaa eeggachuudhaaf gargaarsa namoonni addunyaa jechuun namoomaa godhaa jirtuuf fudhachuu dhaabbachaa jiru irratti dhukaasa baruun namoota sadii wareeganii dhaabbateetuma akkanumatti ittuma laallatee jechuudha humnoonni Israa'el haleelaa jira san keessa ammoo waan nama ajaa'ibisaa humnoonni Israa'el irra guddaan waraana umma fiinxaleeyyii biyya tana ta'uutu argamee jira akka baay'ee keessattuu erga jechuudha lolaa Israa'elii fi Iraan gidduu gaggeeffame uummanni Iraan jechuudha to'atee itoo ta'uu mirkaneeffataniin boodaas hedduu ammaayis gama Gaazaa kanarraayis argamaa jira jechuudha. Isaan achi dhaqan mootummaa biyya kanaa ergaaf moo fiinxaleeyyiin tun dhokattee miila yaatee achi dhaqxee Israa'el wajjin lolaa jirti. Isaan waliin dhiigan jettanii ree kan uummata Gaazaa naas rabbiin haa bilisoomsu dhugatti osoo addunyaan guutuun akka laaltee osoo addunyaan islaamaa guddoon tun ta'aa hundaan if dandeessu teertu uummanni Gaazaa kanatti guyyaa guyyaan aarsaa kafalaa boombii fi ibidda misaa'ila Israa'el jechuudha simataa kana dhugaa jiraachuun waan nama gaddisiisaati warreen wareegame siree sheedummaa keessatti rabbi haa galmeessu kan jiru kana siriidhaan rabbi haa dhaqqabu jenna. Aansuudhaan chaayinaan misaa'ila guddaa haaraa akkuma kaleessa ni gabaasetti yaalii taasisaati jirti baara gubbarratti kaleessa maali taankiilee fi makiinota meeshaa fe'attoota baara gubbaa deemtu hojjechaa jiraachuu kaleessaan isin gabaase. Ammaas jechuudha yaalii taasisaati jirti waaw chaayinaan kuttee jirti. Kanaaf kun cuunfaa oduu guyyaa irraan tanaati oduu irraa qaban kana fakkaata kan biraatti dhangala'oo deemtu sheer godhuudhaan facaasaa akkasiin dhufe oduu ammeetti oduu guyyaan jechuudha oduu haaree qofa isin biraa geettan dhugaati ammoo namoonni gama chaanaala kanaa dhuftan wanni isiniin jiru laala dhiyeenya immoo sabskiraabiin hedduu jechuudha laaffattee jirti hirmaanaan akka gaafa duraa sanitti ulfaa'ee jechuudha saffisaan jiru saffisiisaadhaan isiniin jaa galatoomaa sheer godhuudhaan facaasaa yaada qabdanis laal koomantii yalan nukaa laayik godhaa sheer godhaa viidiyoolee gabbuudhaa yoo feetan facaasaa oduu guyyaa addunyaa dhaguun isin laallatti namuu yaada kara deemu qabuu fi waan irraa hubachuu qabu waan barachuu qabu jira addunyaa kanarraa waa hedduu baratee gariin ittillee jechuudha gartee qaceelee rabbiin qaceelchee gara gartee karaa qaceelootti deebisuu hin dee'a kana irraa waa hedduu hubatee kanaaf oduulee guyyaa addunyaa guutuu isin biraan geenya galatoomaa assalaamu alaikum.